Kanaafuu takka gabbahaa du'aa wareegama dachaa hin barbaachifne hafalaa takka Oromoon hin jenne waggaa jan kana. Adeeminsi deemaa jiru immoo na gaabbisiisa. Alis tsatsatemii na biratti maani isa tsataalin ja'ani jechuudha. Lamin al tsatsatu. Maaliif nun gaabbisiifne rakkoo hedduu namoota hedduu dhabnee bar akka Hacaaluun Hundeessaa dhabnee ni gaabbinaa bar. Kumaatamaan dhabnee bar ni gaabbina. Oromoo yeroo tanatti wal afaan deebi'ii rakkoon Oromoo jidduutti adeeminsa shira diinaatiin rakkoon Oromoo jidduu xaxamte bar nu gaabbisiisanii nu sheeneessaa bar jaran. Nu sheeneessaa bar. Anarra yoon ka'ee kitaaba barreesse nin gaabba hajuun barreessaa bar arra ammurtu guutuu yoon ka'ee kitaabaan barreessa je nin gaabba. Nama hedduu dhabnee bar. Ha jiruun dhabnee fi ha du'aan dhabne jidduu nama hedduu dhabnee bar. Kanu gaabbisiisu. Kanu gaabbisiisu. Isinii gala. Maal taheeti nuti hin gaabbine hoo. Namoota hedduu dhabneeti. Akkam barbaachifne hedduu keessatti arra Oromoo waa hedduu. Waan ifii isaatii if godhee fi wal godhe keessatti waan gaabbu guddaa qaba. Hin gaabbinu akka nama gartee hin gaabbinu jechuun hin danda'amu. Ana ragaa hin rakkadhu kitaaba hin gaabbuyyuufis hin rakkadhu. Waan hin gaabbineefis keessumatti ilaalla. An odoona ta'e hin gaabba. Oromootiitu sa'aan an hin barbaannetti adeeminsa ergama diinaatiin wal afaan bu'ee wal dhawee wal gufachiise. Wal saxee wal sakaale. Diinaaf yeroo arra injifannetti Oromootu wal afaan deebi'ee adeeminsa ergama diinaatiin haadha Oromoo boochise. Abbaa Oromoo boochise. Oromoo wal cabse. Oromoo wal nyaate. Waggaa jan kana namni akka Oromootti miidhame hin jiru jechaatiin beena hubatta. Na dhageessee ati. Ana akka neechaa oolu. Namni akka Oromootti arra miidhame hin jiru ati asii. Namni akka naannoo Tigraayitti miidhame hin jiru jetta. Namni akka naannoo Amaaraan miidhame hin jiru jetta. Ana immoo namni akka Oromootti miidhame hin jiru jecha ati hin beena. Yeroo Oromoon injifatetti adeeminsa ergama diinaatiin Oromoon wal dhawe wal ajjeese jiraasaa ajjeese na sheeneessa. Isinii gala. Akka kana ta'uu ni barbaanneere hin barbaanne. Egaa yaa Oromoo odoo kijaan jiru kija agartee akka gizee garii nama dhibaa wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Welcome naa dhiyaadha. Rabbiif galanne haa gayu. Oromoota kiyya kabajamtoota qaalii kallattu mammee gara yaada kiyyaa kutuu dura torbee takkaa fi lama dura haasawa waa'ee haala yeroo kanarratti hoggaaniin xiqqoo haasawa gabaabaa tokko godhu. Nama tokkootiitu barreeffama gabaabaa tokko akka komantii godhee ijoolluma Harargeedhaati warra odoo gartee humaan beeyne beekumtii barbaada sooshaal miidiyaa kana gubbatti mul'atu barreeffama sanii gabaabaa akka komantiitti barreesse tokko waan inni juun isinii wajjin mee xiqqoo yaada san shiroo namallee kofalchiisa. Deebiillee dhaafee miti. Garuu immoo ijoolleen daa'imni akkasii suni odoo waa baratanii maal qaba. Akka siyaasaattis iftoominaan gadi bu'anii gayoominaan yoo siyaasaa hubatanii baratan maal qaba. Badroo Umar. Adde teenya qaalii fayyaa akkam jirta. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Baga jiraatte welcome dhiyaadhu badriyaa teenya. Ijoollee Harargeedhaa tanii odoo baalan baasin qoree baafte Oromoon jettu sanii komantii ati dhiiga namaatiin taphattaa dhiiga namaatiin hin taphatinii je'ee barreesse mucaan sun. Nin beeka yeroo hedduudhaan haala adda addaatiin jechuun sooshaal miidiyaa kana gubbatti arga. Barnama kana hedduu barree sooshaal miidiyaa kana gubbatti kan haala gaariin barree fi kan haala fokkuudhaan barreessu nama hedduu barree isiniin jechaatiin jira adda barree adda baafanne. Sooshaal miidiyaan kun yeroo garii eenyummaa namooma namaallee nu barsiise sadarkaa leevila namaallee nu barsiise. Odoo isa kanaan walitti dhiyaachuu baanne fageenyumaafuu wal agarree waliin hubannu namni akka duritti gaaddisa walitti dhufee eenyummaa walii baruu danda'u hin jiru. Sooshaal miidiyaan akkuma yakka badii gurguddaa hawaasa keenya keessatti nutti gadi buusetti yeroo garii waan nu fayyadees qaba. Odoo waan khayrii qabu nutti fayyadamne. Akkumaan isiniin jiru jechuudha.
mucaan sun maal jaa dhiiga namaatiin taphattaa dhiiga namaatiin hin taphatin. Haga ati na beeytu Oromoon akka Oromootti ati na beeytu. Anin kun murtii guutuu kun mataa kiyya bakka bu'u qofa odoo hin ta'in akka nama Islaamaa tokkotti ulamaa'ii Islaamaa fakkaadheetiin Oromoo Islaamaa. Fakkeenya ulamaa'ii Oromoo fakkaadheetiin bakka bu'a jeetiin ifa mana. Akkaan an asirratti dhufee haasa'uu danda'u kana ulamaa inni keenya gurguddaan asirratti dhufanii haasa'uu hin danda'an. Anarree isaan bakka bu'eetiin quuqaa isaanitti dhaabbatu dubbachuu danda'a. Manguddoo hayyoota gameeyyii siyaasaa Oromoo gurguddaa bakka bu'eetiin akka isaan asirra dhufanii jechuu hin dandeenye dhufee jechuu danda'a. Isaan bakka bu'eetiin dantaa saba Oromoo irratti waanin siyaasaa keessa turee fi hubannaa siyaasaa qabuunin gabbu'ee bakka rakkoo hawaasni keenya qabu cinaacha siyaasaadhaatii fi cinaacha amantaadhaatiinis gabbu'ee dubbadha. Akkasin na beeytan malee anaa murtii guutoo gidalaw filaxaw juu dhageeysanii isin ajjeesa gabbahaa dhuma karaa danqaraa namaan juu takkaa dhageeysanii isin Kadir Martuu mucaa kiyya ilma kiyya gaarii ilma kiyya qaalii mucaa jabaadha baganaa dhufte hottu welcome dhiyaat waanuma xiqqumee haala saba keenyaa kanarraa nama akka Kadir Martuu irraa barii yeroo takka takka dubbii Kadir Martuu irraa namni dhiiroo maal hubata faa je'eetiin namni Kadir Martuu irraa waa hubatu jecha isaarraa waa baru nama hayyuu qofa. Nama hayyoominni dhugumatti hayyuu uumamaan hayyoomina rabbiin kanneeftu jecha Kadir Martuu yoo kana zaahira laaltan haasofni Kadir Martuu namaa gala haasofni murtii guutuu faa yeroo garii namaaf hin galu jeetiin akkasin laala akkuma Kadir Martuuti namni dhiiroo waan hin anjuutan irraa waan hubata namni narraan hubanne Kadir Martuu faarraa waan hubatu faan ja'a jechuudha isinii galee jecha hayyoominaa jecha Kadir Martuudha hayyoota qofaatu irraa waa hubachuu danda'a aaqiloota rabbiin qarooma kanneef. Hakkanaa hunda rabbi ijoollee daa'ima akkanaa hunda rabbiin nu keessatti haadhiisu jajjabduu ilmaan akkanaa qabnatti dhalletti guddifna jannaatti boonnaa bar ijoollee akkanaatti isinii gala. Kanaafuu mucaan sun maqaa isaalleen dhabu mucaa jecha gadhee katabe isiniin jechuu barbaadeeti. Oduun maqaa isinii dhawellee nu qofaltan malee humaatii miti adabadhaa jennaan abbuma fedheenu warra jecha fokkataa hayyootan ifiitii fi abboota ifii ulamaa'ota fiitti dhiiraas ta'e dubartiis ta'e warra jecha fokkataa haasoytan if qusadhaa waan hin beeyne deemaa baradhaa namarraa baratanii jira. Fas'aluu ahla zikriin kuntum saadiqiina yoo dhugaa dubbatoo taatan warra dhugaa taatan warra beekurraa waa bara. Kanumatti ifirraa sooshaal miidiyaan dhiphisanaa isiniin jechuu barbaadeeti. Waan siyaasaa Oromoo irrallee humaan beeytaniin caphinaa isiniin jechuu barbaadeeti. Anta kaa gabbahaa du'a namaan jee du'a namaa hawween beeku abbuma fedheeku akkan duuneefin Oromootiya gabbaateen duuti arraa boodaa sin barbaachisu si gaya inaaf sin jechaatiin ture. Oromoon wal ajjeesuunis namni isii jeesuudhaas gaheetu jira. Akkanaan jechaa beekte jechuudha akka abbaa Oromoo tokkotti. If qusannaa godhuun gaariidha. Kallattumaan hin haasawu kiyyattu kutu Oromoota kiyya kabajamtoota qaali. Akkumaan isiniin juu dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa wanni dhiphifamen waa'ee obboleessa keenya Jawhar Mohammad kan alis tsatsatem hin gaabbu kitaaba juutii wajji wal qababsiise maaltu deemaa jira? Maaltu deemaa jira? Nuuf gala kunis maal ta'een nuuf gala yoo namarraa kabarattan taate dhageeffattan taate waggaa 6 haasawaa jirra. Akkumaan isiniin juu kitaaba guddaa barreessuu dandeessan. Kitaaba guddaa barreessuu dandeessan. Kanumaa wajji wal qabsiisee dhaamsaan gara mootummaatti qabuus dhaamsaan waraana bilisummaa Oromoo ijoollee Oromoo jaalattoota sabaa warra imimmaan haadha isaanii qoorsuudhaaf arraan tana karaa nagayaatti qaabsuu gara nagayaatiif. Imimmaan haadha isaanii qoorsuuf yaamiinsa abbootii amantaa haadha isaanii dhageeffachaa arra gara nagayaatti deebi'u kanaaf dhaamsaan qabu wajjiinis wal qabate. Walqunnama gaarii isiniin jechaatiin waa'ee obboleessa keenya Jawhar Mohammad fudhachuu barbaada. Waa'ee kitaaba. Kitaabni humaan qabu rakkoon qabu. Alis Salsaatemiin rakkinaan qabu. Hin gaabbu. Akkuma hin gaabbu hin jirtutti ni hin gaabba. Ni hin sheenawa. Ni hin sheenawa jechuunis jira. Garuu isa kanaa wajji wal qabate hubannaan Oromoon hawaasni keenya keessumattuu arraan tana
Oromoonni naannoo Arsiidhaa hoggaaniin ijoolleen takka takka ta sooshaal miidiyaa kana gubbatti fayyadamtu adeeminsa obboleessa keenya Joohar itti hubatanii fi yookaan naannoon Oromoonni naannoo Jimmaa itti hubatan Oromoonni naannoo Harargeetis ta'u itti hubatan adeeminsa akkamitti waa hubachaa jiran akkamitti namni waan kanarraa waa hubachaa jira waan jirraa xiqqoo gabaabaa waa dubbadha. An kitaabticharraa rakkinaan qabu. Kitaabni haa dhufu waan keessa jiru laalla. Waan keessa jirus odoon dubbannallee beekuu dandeenya. Hin gaabbuun kun maaliif jaame maaliif dhufellee odoon dubbannallee beekuu dandeenya. Isinii gala dhugaa jirtu walitti himnaa jechuudha. Waggaa jahan kana namaaf jennee takkaa dhugaa saba kana barbaachiftu bakka sabni kun itti gufachuuf deemu gufaatii saba kanarraa gorree hin beeynu gufachuuf deemta si gufachiisuu deeman eeggannaa si barbaachisa dhaabbadhu if laali. Yoo dhuguman nama kana saba kanaaf nama nahu taate dhaabbadhu dubbii laali siin jenne jechuudha. Aboo dhaabbadhu hedduu dhabde jiraa hedduu dhabde sababaatti dhabde qabda nama diinaan dhabde irra bara jahan kana nama Oromoon ifii wal dhorkitee turre guddaadha. Nama Oromoon ifii wal nyaattee wal balleessiteetu jiraa kee kanatti dhabdee turre guddaadha. Dhaabbadhu dubbii laali siin jenne. Amaaraan hin dhabe yoo jette Amaarri humaa keessa hin jiru. TPLF hin dhabe yoo jette akkana yaaftee galchitee mooraasaa jirti. Eenyutu qaabsoodhaaf jara dachaasee Oromoodha adeeminsa Oromoon ifii uumteen rakkoo Oromoon ifii xaxxeen rakkoon tun dhalatte. Oromoota kiyya kabajamtoota qaali. An nama lama hin amanu gana nama lama fuula durallee amaneetis hin beeku amanuufillee hin ta'u. Girrisoota warra dhugaan hin galleef kan ajjannoo hin qabne kan kaayoo hin qabne kan guyyaa tokko ol didichu guyyaa tokko gad didichu never ever ajjannoo dhugaa qaban kaayoo dhugaa qaban jedhan girrisoota amanu. Na amani kana. Na amani an akka murtii guutuutti hin amanu. Girrisoota hafedhee haa ta'u. Girrisoonni bakka hedduu jiran. Girrisummaa jechuun xiinsammuu akkaataa ilmi namaa dubbiitti analaayizi itti dubbii ilaalu jechuudha. Akkatti namni dubbii gingeessu jechuudha. Namni waa xiinxalee dubbii analaayizi godhee gingeessuu hin dandeenye. Ni qababsa zalaalam kaayoon qabu ajjannoon qabu guyya tokko ol gigiisaa guyya tokko gaggigiisaa dhaloota bubbee ha jennuun san ta'a jechuudha namni. Dhaloota bubbee girrisaa ta'a jechuudha. Kana adeeminsaa tokkana si godhe. Hubannaa dhabaa tokkana si godhe. Wallaalaa tokkana si godhe. Kanaaf baradhu siin jenna nama dhageeffadhu warra waa hubaturraa waa dhageeffadhu dubbii bari follow up godhe faana bu'i dubbii nyaadhu alanfadhu laali dubbii adda baafadhu kanaaf jenna jechuudha. Huma takka murteessin odoo dubbiin baranne odoo dubbiin hubanne huma takka hin haasawin gaaf tokko ol ceete gaaf tokko gadi hin ceetini dhaabbadhu ajjannoo nama dhugaa tahii dhugaa wajjin dhaabbadhu wanni jennuuf girrisummaan tun si cabsite dura faristoofol akkuma nama tokko kabajaa ta'e gassibuufti isiin xiqqeenya mataa keetii gassibuufti salphina mataa keetii nama kaayoof ajjannoo takka hin qabne nama namni itti hirkachuu hin dandeenye. Namni itti hirkachuu hin dandeenye waa takkaaf hin tolle nama namni abdachuu hin dandeenye. Nama guyyaa luuyna fulee guyyaa jabaa nama biraa dheessu. Guyyaa jabaa dhiirti silaa waliin jilba tokkorra waliin dhumuu qabdu nama biraa dheessu jechuudha. San taata jechuudha. Girrisummaan amala akkanaa qabdi. Kanaafuu aniin amanuu girrisummaa. Summa amanuu summa kafaruu faxubi'a alaa quluubihim fahum laa yafqahuun. Qalbiin isaanii qollofamtuudha. Danqaramtuudha. Isinii gala. Huma takkan hin fahamtu jechuun faamiin qaban afaan qofa dubbata afaan tuuraa qaba hubannaan qaban xiinsammuun isaanii sabaatan qabdu ajjannoon qabdu jechuudha. Hin amanuun girrisaa. Kan guutaa ol faarsee guutaa gaffaarsu kana hin amanu. Nama bolola aangoo qabu. Nama hinaaffaa aangoo qabu. Abaddanuma ni sirraa wajjin amanu amurtu guutu hin amanu. Nama bolola aangoo qabu. Bolola diinagdee saaminsa hattummaa qabu. Saamuudhaaf bolola qabu. Hin amanu never ever hin amanu jechuudha. Waa sadiitu biyya teenya tanaa fi uummata Oromoo kana jeeqaa jira. Anaatu isinitti hima. Nama sadiitu uummata Oromootii fi biyyattii tana jeeqaa jira. Hattootaa fi saamtotaatiitu biyya tana jeeqaa jira. Bololtootaa fi hinaaftota aangoodhaatiitu biyya tana jeeqaa jira.
Girrisaa kaayoon qabne ajjannoon qabne biyyattii tana jeeqaa jira. Uummata Oromollee jeeqaa jira. Kanaaf Oromoo weekaaf dammaqi. Si girgireessaa jiran, si shoorarkeessaa jiran. Warra ergama diinaa qabus si shoorarkeessaa jira. Amma isinii galee. Warra ergama diinaa qabuutiitu isin shoorarkeessaa jira. Oromoo dhugaan tee bakka tee jirti. Hubannaa si barbaachisaa dhaabbadhu dubbii laalladhu jechaa baane jechuun waggaa jaha. Odoo warri akka kiyyaa hunfaan hin gaabbu je'ee ni malaa jechuun isin jechuu barbaadeeti beeytani. Kanaafuu Oromoota kiyya kabajamtoota qaalii waa'een obboleessa keenya Jowaar Mohaammed Oromoo wal nyaachisuu hin qabu. Jowaar Mohaammed ka Arsiiti moo ka Oromooti? Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kan Jimmaati moo ka Oromooti? Sadarkaa Oromoo dabree ka Itoophiyaati, ka Afrikaati, ka addunyaati. Abbaan fedhe jaalatee jibbe. Sobaan si wajjin asii dhiichisaa ooluu hin dandeenyu jechuudha. Sobaan wal sobaa girrisaa si wajjin abadan si wajjin girrisaan oola. Dhugaa dubbannee bakkatti aduun nu dhiite bullaa dur jennanti. Hayyoota Oromoo hedduudha bakka isarraa eeyinu dhabneen isiniin jedhe. Akkaataa isarraa eeyinu hayyoota Oromoo hedduurraa dhabne. Nama atiniin jaaladha jettu. Galmaan nagaya jettu. Odoof du'iif siin jaanii ati arra du'aaf kennitu. Sadarkaa Oromootii fi sadarkaa siyaasaatti bakka isarraa barbaannu hedduu namaa dhabne. Bakka isarraa eeyinu sadarkaa siyaasaa Oromootti siin jenne. Joolleedhaa humaan beekan jennee tuffanne. Saba Oromoo qofaaf dhugaa himuu eegalle nuti. Saba Oromoo bira dhaabbanne Oromoof dhugaa qofa himuu eegalle jechuudha. Kanaafuu waa'een obboleessa keenya Jowaar Mohaammed ilma Oromooti Oromoof dhiisa. Tolchuu balleessuu ilma Oromooti Oromoof dhiisa. Gandatti hin galchina, arsoomatti hin galchina. Keessattuu uummanni Oromoo Arsiidha. Abo it is this people is we proud of the Arsi. Sikkoo mando. Dhugaan isinitti hima. Gadeen qabdu sikkoo mando dhugaa walitti himna, haqa walitti himna. Uummata ulfaataaf kabajamaadha. Maqaa uummata ulfaataa kabajamaa kana ganda galchitanii sababaa Jowaariin maqaa naman xureessina uummata kana maqaan xureessina. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy ka Oromoo bira dabree Itoophiyaa bira dabree kan Afrikaa addunyaati. Maqaa ganda nama galchitanii maqaa nama dharrabsiisina. Ganda wal galchitanii gandatti waliin xiqqeessina. Suni safu dhablee aada dhablee baalagee qofaatiitu. Jowaar jee arsooman ganda galchee ganda xiqqeessa. Dhiisi. Yakkamaa ta'us yakka isaatiin ni gaafatama. Yoo yakkamaa ta'es. Dhugaa liqimse kanuma gal liqimse. Kitaabni maa barreeffamaa miti. Kitaabni haa barreeffamu. Hin gaabbu. Gaafa inni hin gaabbu jedhee kitaabni sun bahe kan ni hin gaabba jedhee waan gaabbuuf barreessuus duuba akka jiru beeki. Ni hin gaabba haju. Ammoo adeeminsa siyaasaa keessatti Jowaar adeeminsa siyaasaa sirriirra jira kan uummata Oromoo fayyadurra jira. Gaafiin si gaafadha. Adeeminsa sirriidha kan uummata Oromoo saba fayyadurra ni jira Jowaar. It is long time ago. Dhugaan sitti hima jechuudha. Dhugaa walitti himna. Dhugaa walitti himna. Maa ilma haadhati yaa obboleessa kiyyan taane dhugaa tanarraan dabu'an. Dhugaa tanarraan dabu. Waa malee Dr. Abiy muummicha ministeeraa bira dhaabbachuun Oromummaa nama gaafata. Oromummaa si gaafata. Kaayyoo Oromummaa si gaafata. Wareegama muummicha ministeeraatii wajjin kafaluun dhugaa Oromoo si gaafata. Haqa Oromoo beekuu si gaafata. Dirqama siin jenne bar muummicha ministeeraa Dr. Abiy cinaa dhaabbachuun dirqama Oromummaatii siin jenne arra dura sitti himne bar. Maaliif akkasiin gallee gandummaa keessa ce'aa ooltu annaan galu. Maaliif akkasiin gallee gandummaa keessa deemaa ooltu. Naan galuun. Ilmi namaa yeroo takka seenaa gaarii dalaga. Yeroo takka seenaa hamtuu dalaguunis ni mala. Ni ta'ubata hamtuu dalagerralleedha. Ni gilgaala ni xiinxala waan gaariin godhe moo waan hamaan godhallee ilmi namaa ni xiinxala.
jaalattee jibbitee na dhageeffadhu ammas arraas irra deebi'eetiin si yaadachiisa. Waggaa jahan jechaa jira jecha tokkorra deddeebi'ee. Itoophiyaa keessattii fi Oromoo keessatti namni sadarkaa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi siyaasaa Oromootii fi akka Itoophiyaattis gaafa Afrikaattis sadarkaan namni nuti irratti madaallu isaa wajjin madaalamu never arraan tana hin jiru siin jennee waggaa jahan arraasitti himne. Oromummaa jaalattaa. Oromoon akka galma barbaadde geessu ni feeta. Dhaabbadhu nama kanaan wajjin dhaabbadhu. Nama kana diinaatutti heddummaate. Firaa fi diinaan sakaalanii harkaa qabanii. Nama kana diina harkaa baafadhu nama kana wajjin dhaabbadhu kuffisuu barbaadanii. Muummicha ministeeraa kuffisuun Oromoo kuffisuu cabsuu. Oromoo cabsuu siin jenne boositti himne baleesoo. Oromoo kuffisuudha siin jenne. Maaliif siin galle baleesoo? Maasiif hin galle? Ati eenyurra Oromoodha? Eenyurra Joohar kana jaalattawoo? Eenyurra waboodha? Eenyurra waboo tana jaalattawaati? Eenyurra jaalatta? Bargaaf tokko waan biraa fixeetiin odoo waboon waraanni bilisummaa Oromoo kaniin an beeku bakki dhugaa sun jiraatte. Kaayoon dhugaa sun jiraatte kadhaqisiin jechuun malee anaa arrammoo hin barbaachisuun dhaqinii Oromoo israafuu, Oromoo nyaachuu, Oromoo gudeeduu, Oromoo saamuun ala, Oromoo jeesuun ala, ergama diinaa fudhattee deemuun ala, ba'aa wadala harree ka ergama diinaa fudhatee taatee deemuu ala, wanni biraa tokko hin jiru. Waggaa jaha duraan seenjee. Waggaa jaha duraan seenjee. Hedduu namaa bakka Oromoon irraa barbaaddu irraa dhabnee siifin lakkaawee bara. Siifin lakkaawee bara. Yoo dhugaan gurra qabaatte qalbii tana qabaatte siifin lakkaawee bara. Warra ati na bilisoomsan jettee deemtu. Qabi Joohar irraa qabi. Baqqalaa irraa qabi. Maraaraa irraa niti dabali. Amma sii galaa. Kaafaa'oo jechuu kiyya waluma qabatti kaafaa'oo. Ormi adeemu murni adda bilisummaa Oromoo ifiin jeechi deeme kun ergama diinaa fudhatee. Period. Hooggansi Oromoodhaa kan ati Oromoodhaa galmaan ga'an jettu adeemiinsa ergama diinaa fudhatee. Ragaanin sii lakkaawe. Ragaan. If duba deebitee barbaaddachuu dandeessa. Ragaanin sii lakkaawe. Waa'ee obboleessa keenya Jawaar yoom fudhadhe akka nama tokkotti kan murti guutuutti. Kitaaba rakkoon qabu. Baga barreesse. Walaakin ammoo sa'aa tanatti yeroo tanatti mootummaa biyya bulchitu irratti Itoophiyaa irratti adeeminsa laafaadhaan jechuun adeeminsa darreedhaan siyaasaa injifannoo hin qabneen siyaasaa dinnichaa fi shunkurtaatiin Oromoon shunkurtaa dhabde dinnichaa qaalawe mixaaxisii qaalawe timaantimii qaalawee adeeminsa siyaasaa akkanaatiin. Biyyattii kufaatii irraa haftee adeeminsa jijjiirrattee sadarkaa addunyaa dippiloomaasii isii tolfattee humna haleen qabne ittisaa biyyaa jaarrattee diriirfattee waa hunda biyya jaaraa jirtu halkanii guyyaa ollaa keessatti addunyaa irratti adeeminsa siyaasaa isii diriirfattee biyyattii injifattee deemaa jirtu ballaan hin argu namni ballaan hin argu biyya tanaan arra ummatatti kaasee biyya tana diiga biyya tana cabsa. Sammuun jettu yoo jiraatte yoo sammuu maraataa taate malee sammuun fayyaa hin jirtu. Ani yeroo takka na rabbasha dhugaan isinii hima. Jaala kiyya qaalii Mustafaa Jaarraa akkam welcome dhiyaadhu jaala qaalii. Wallaahi haala yeroo biyya teenya jiru kanarratti wanni nuti jechaa waggaa jahan kana jechaan turin hin jirtu. Ani dhugaa yoo dubbanne waama nuti jechaa turreetiitu mul'achaa jira. Oromoon nu daran caalaa waan kana baraa jiraa jeetiin amana. Waggaa jahan kana ummata keenyatti adeeminsi warra siyaasaa Oromoodhaa kufaa akka ta'e ummata Oromootti himaa baane. Ha isaan Oromoo cabsu, ha Oromoo kuffisu. Aboo Oromoo yaa nama Oromoo. Itoophiyaa jechuun Oromiyaa jechuun Oromiyaa jechuun Itoophiyaa jechuun qaat dhumate qabadhu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi jala qaali. Wallahi gaarii bareeda. Itoophiyaa jechuun Oromiyaa, Oromiyaa jechuun Itoophiyaa nama Oromoo ka biyya tanaaf yaadu. Ka Oromummaaf yaadu bakka tana qabadhuu siin jenne jechuudha. Oduu shufuroon haasoytu jalan deemin injifattee jirtaa injifannoo biraan barbaadin. Ka kufe sii miti warra siyaasaadhaan kufe.
warra injifannoo siyaasaatiin kufe isaantu kufe Oromoon ammaas nama siyaasaan injifachuu dadhabee hay Oromoon ammaas ka'ee mootummaa tana jiisee hudduu qabee dhiibee aangoorra nama fiduudhaaf Oromoon dirqama qaba ammaas